Tole har'a hadiisota irratti dubbachuu barbaade. Hadiisonni yoom barreeffamanii, eenyuun barreeffamanii, akkasuma ammoo bara kan barreeffamanii kan jedhu irratti dubbachuun barbaade. Hadiisonni hedduutu jiru garuu ani hadiisa muraasa irratti dubbachuu barbaade. Hadiisota baay'ee beekamtiin kennameefii jiru hadiisota jaarratti dubbachuu barbaade jechuudha. Akkuma beeknu quraanni hadiisa kana malee hiikkaa tokkollee hin qabu. Hadiisaaf tafsiira malee quraanni hiikkaa tokkollee hin qabu. Aayaa tokko namni hiikuu danda'u hin jiru. Hadiisaa fi tafsiira malee jechuudha. Kanaafiyyuu hadiisonni kun ammoo yoom akka isaan barraa'an, akkamitti akka isaan barraa'an yoo hubanne ammoo kitaabonni isaan of harkaa qaban kun jettee namootarraa oduu durii qofa akka inni ta'e hubanna jechuudha. Kana arrabsuuf yookiin maaliif fayyadamaa jiru? Yoon dogoggoreera ta'e iddoo kanatti dogoggortee jirta kun sirrii miti jettanii ifatti baasanii dubbachuu dandeessu. Garuu kun haqa eenyuyyuu haaluu hin dandeenye akka ta'e nan amana. Hadiisni jalqabaa Saahih Bukaarii. Hadiisa Saahih Bukaarii. Saahih Bukaariin kun quraanni erga barreeffamee waggaa 238 booddee bara 870tti barreeffame nama Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukaarii jedhamutu barreesse. Nama kanatu maqaama isaa wajjin wal fakkaata. Maqaama isaatu fuudhatame. So namichi kun waggaa 16 keessatti hadiisota kana walitti qabee xumure jechuudha. Hadiisota 600 ta'an walitti qabe. Hadiisota 600 ta'an jechuun namootarra deemeetu namootarraatii funaanaa ture jechuudha. Jechoota waggaa 238 booddee jechuudha. Isin galee dhaloota jenereeshinii 3 booda jechuudha. Isin galee achiin sana booda 600 keessaa meeqatu fudhatame beektu? 600 keessaa hadiisa 7563 kana jechuun parsantiin 98.74 balleeffameeti parsantiin 1.26 qofti fudhatame jechuudha. Kana qofatu fudhatame jechuudha. 600 keessaa 7563 qofatu fudhatame. Kana jechuun maal isinitti hima? Warroonni hafan parsantiin 98.74 ta'an balleeffaman oduu durii akkamiitii kan jedhu isinitti hima jechuudha. So kana achi as dhufeeti kun jecha ergamaa rabbii kan mudaa hin qabnedha jedhamee jechuudha. Dhumarratti immoo jeeneraalii waan isinitti himu qaba. Hadiisni kan biraan, hadiisni lammaffaan Saahih Musliimidha. Hadiisni kun quraanni erga barraa'ee waggaa 243 booda. Waggaa 243 booda bara 875tti. Bara 875tti nama Musliim ibn al-Hajjah jedhamu barreeffame. Nama kanatu barreesse. Namni kun hadiisota 300,000 walitti qabe. Hadiisota 300,000 walitti qabe keessaa hadiisa 4,348 qofatu fudhatame. Kana jechuun ilaalaniitu kamtu deemsisuu danda'a, kamtu deemsisuu hin danda'u kan jedhu hunduma ilaalaniiti ishee 4,348 qofa dabarsanii jechuudha. Kana jechuun parsantiin 98.55 balleeffameeti parsantii 1.45 qofatu kitaaba ta'ee harka musliimaa jira jechuudha. Isinii galee? Kitaabni sadaffaan, hadiisni sadaffaan hadiisa Sunaan Ibn Majaa jedhamu. Hadiisni kun quraanni erga barraa'ee waggaa 254 booda bara 886tti nama maqaan isaa Imaam Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qayzinii jedhamuun gabaabatti namichi Ibn Majah jedhama. Maqaama isaatiin fudhatame hadiisni kuni. Namni kun hadiisa 400 erga walitti qabee booddee hadiisa 4,000 qofatu fudhatameef kitaaba ta'ee maxxanfame jechuudha. Hadiisa 400. Hadiisni 300 fi 96 ni balleeffame jechuudha. Isinii galee? Maal jechuudha kana jechuudha? Oduu durii jettee hawaasa keessa jiru walitti qabaa ture jechuudha. Sana walitti qabeeti isuma kitaaba godhanii jechuudha. Parsantiin 99 balleeffame parsantii tokko qofatu fudhatame. Hadiisni kan biraan arfaffaan Jaami'a Tirmidii. Kitaabni kun bara quraanni erga barraa'ee waggaa 260 booda bara 892tti barreeffame. Nama Abu Daawud Suleemaan Ibn al-Ashaz al-Azdi jedhamuun barreeffame. Namichi kun kitaaba hadiisa 300,000 erga walitti qabee booddee
hadiisa 3,115 qofatu fudhatame. 300 keessaa 3,115 qofatu fudhatame. Kana jechuun hadiisni 200,000 fi 96,000 fi 800 fi wayi sun ni balleeffame jechuudha. Parsantiin 98.96 balleeffame parsantii 1.4 qofatu fudhatame jechuudha. Kana maal isinitti ibsa? Namichi hawaasa keessatti akkuma hawaasa keenya keessa oduun durii jira miti. Sheekkoon garaagaraa jira miti. Waanuma akkasii walitti qabeeti kitaaba godhee kitaaba taasisanii jechuudha. Akkuma isin beektan wanta achirra jiru waan nama kofalchiisu qofaadha. Kan safuu cabsu fa'aa qofaadha baay'een isaa jechuudha. So kitaabni inni balleeffame immoo maalidha? Kan jedhu akka isin tilmaamtan. Waan balleessan sun maal fakkaata akka jechuudha. Kitaabni ja'affaan kitaaba Sunaan Annasaayii jedhamudha. Sunaan Annasaayii quraanni erga barraa'ee booddee waggaa 283 booda bara 915tti barreeffame. 283 booda 915tti barreeffame. Nama Imaam Ahimad Annasaayii jedhamutu barreesse. Namni kun hadiisa 200,000 walitti qaba. Sana booddee hadiisni 4,321 qofatu fudhatame. Hadiisni parsantiin 97.84 balleeffameeti parsantii 2.16 qofatu kitaaba ta'ee baafame jechuudha. Ani kanuma hadiisota kanuma qofan irratti dubbachuu barbaade. Garuu waan tokko isinitti hima. Hadiisonni amma maqaa isaanii dhahaa jiru kun hundi isaanii iyyuu immoo bakka sadiitti qoodaman. Saahii, Hasan, Da'iifa jedhaniiti levelii kennaniif isaanuuf. Hadiisni tokko wanta isaan hin barbaanne wayiiti taanaan yookiin immoo jecha isaan rakkisu of keessaa qaba taanaan hadiisicha maal jedhu jechuudha. Da'iifa jedhu hin fudhannu kun hin fudhatamu. Hadiisuma 100 meeqa keessaatii fuudhamtee kitaaba taate kanayyuu bakka sadan kanatti qoodu. Da'iifa jedhaniiti hin fudhannu. Yoo immoo waan nama shakkisiisu taate immoo hasanidha. Maaliif jennaan kuni hin fudhatamus hin gatamus siin jedhu. Yoo immoo waan gaariidha jedhanii kan ilaalan taate immoo inni kuni saahiidha jedhu. Kana jechuun kan fudhatama qabudha jedhu. Walumaa gala garuu kun hundi maalidha kan inni agarsiisu? Oduu durii waggaa 200 jaarraa sadii booda kan barreeffame jechuudha. Quraana booda jaarraa sadaffaa booda kan barreeffame jechuun ikkoo barre hawaasa keessa oduu kan biraatu jira jechuudha. Oduu kan biraatu jira. Ekeleen akkas jedhee, ekeleen akkas jedhee, ekeleen akkas jedhee, akkas jedheetu barreeffame jechuudha. Kun ammoo maal agarsiisaa? Riiserchii yeroodhaa gara yerootti taasifamuun quraanumti kuniyyuu kitaaba rabbii gochuudhaaf jecha yookiin immoo kitaaba rakkoo hin qabne gochuudhaaf jecha riiserchii yeroodhaa gara yerootti taasifameen kan argamedha jechuudha. Haga yoonaayyuu saahiidha ka jedhamee ibsame saahii Musliim, saahii Bukaarii, saahii waan jiru kana keessa deemtanii olaantan baay'eensaa ammallee safuu kan nama cabsuudha. Safuu kan cabsuudha. Isaan hundiyyuu kan itti yaa'anidha. So, ani kan hin jechuu barbaade obboloota koo Musliimaan just sheekoo hawaasa keessaa, oduu durii hawaasa keessaa, mammaaksa hawaasa keessaa fuudhame kitaaba amantiiti jettanii itti fayyadamuu Waaqayyo isin haa oolchu. Innaa ammoo kan isiniin jedhu yoo quraanumti kun of danda'a ta'e immoo quraanuma kana mee itti fayyadamuu yaada. Isuma qofa jechuudha. Yoo quraanumti qofti ofii isaatiin of danda'uu danda'a ta'e. Sana booddee aayaama tokko nuuf ibsaatii nutti argisiisa. Quraana qophaa isaatiin jechuudha. Hin danda'amu. Hin jiru. Hin danda'amu. Ani kanarraa wanti ani hubadhee yeroo hedduu ustaazonnii fi sheekonni wanti isaan kiristaanummaa irratti jechi isaan dubbatan maal jedhaa? Kitaaba yeroo adda addaatti ediit ta'e maalidha maal ta'e jedhu. Ani kan quraanaa kanatti aansee isiniif hin ibsa. Marsaa itti aanutti jechuudha. Viidiyoo itti aanutti quraanni akkamittiin barreeffame kan jedhu isiniif hin ibsa. Innumti mataan isaayyuu bara Muhammed jiru kitaabni har'a jiru kun hin barreeffamne. Innaa isa kana seeraan irratti haasa'uu hin dandeenye. Garuu kitaabni isin harkaa baattan kitaaba amantiiti kan jettan kitaaba akkamitti jedhamu? Ni ilaalama. Utuu kiristaanni kitaaba akkas akkasii maal sana toon jedhiin kitaabni of harkaa baattan maal jedha?